yookaan torban 18ffaa barumsa kutaa afuraffaarra jiru itti fufnee isa dhumaa walii wajjii ilaalla. Kutaa afuraffaa kana kutaa ilaalaa jirru of jijjiiruu irratti akkamitti of jijjiirraa kan jedhu tokkoffaa lammaffaa sadaffaa ilaalaa turre afuraffaarra geenye jirra. Afuraffaan namaaf waaqayyoon gidduutti tokkummaa uumuu. Namni namaaf waaqayyoon gidduutti gaafa tokkummaa uumu, namaaf nama gidduutti gaafa tokkummaa uumu bu'aan isaa maanni, miidhaan isaa maanni kan jedhu ilaalaa jirra. Eegachidhannee kutaa jalqabaa irratti namaaf nama gidduutti tokkummaa uumuu, ollaaf ollaa gidduutti, ofiif nama gidduutti, naannoo gidduu tokkummaa uumuu irratti maal goonaa jalqabatu nama wajjin tokkummaa hin uumin waa'ee namaa gadi fageessinee qorannaan jedhe. Afur tokko irratti kaafne turre waa'ee namaa gadi fageessinee qorannaa. Gaafa waa'ee namaa gadi fageessinee qorannu immoo kutaa sadiin qorannaan jedhe. Tokko namni nama naannoo isaa jiruuf akkam ture, fira isaaf akkam ture, obboleessa isaaf akkam ture, obboleettiif akkam ture, abbaaf akkam ture. Eega sarraa kaane immoo namni namoota xinnoo sarraa hiiqaniif maal ture, namni immoo waaqayyoof akkam ture ishee jettu ilaalla jedheen ture. Kan nuti ilaallemmaa nama naannoo walii jiru, nama naannoo walii jiru, namni nama tokko nama naannoo isaa, nama dhiiga isaaf maal ture yeroo nama tokkotti siquuf kaatan qorannoon geggeessitan inni jalqabaa isa kana. Namni jalqaba fira isaatiif waa godha moo jalqaba ormaaf waa godha? Maayitan fira isaaf, okay? Namni jalqaba fira isaa miidha moo orma miidhattanii yaaddu? Orma miidha. Istaayilima namaati kun. Eega kan adda baafne booddee namatti sidhnaa. Nama gargaaruuf malee gargaaramuuf hin jaallatinaa leen ture. So namni obboleessaaf akkam ture? Qaayil Abeliin maal godhe? Ajjeese. Namni sin sooshaal laayifii yookaan yuunitii wajjin uumtan nama obboleessa isaa maal godhuudha? Ajjeesuudha. So nama kanatti tuun siqin dura namicha obboleessa isaa ajjeese anaan akkam godha jedhi yaadi jedheetan ture. Simbira jiru mastaawashaansa ajandaa simbira jiru. Calma ta'anii ilaaltan akka bara koronaa taatanii. Okay. Achumatti namni obboleessaaf akkam ture? 14 irratti fakkaata, torban irraa yeroo kadhataa dabarsine. Maal fakkaata ture kan jedhu Aminoon, Taamaar, Abisalom kaafnee turre. Aminoon, Taamaar, Abisalom ijoollee abbaa tokkooti. Ijoollee abbaa tokkooti. Aminoon Taamaarin qaanessee, hangafi Aminoon Abisalom immoo Aminoonin ajjeese. Jarri kun ijoollee abbaa tokkooti. Kan Daawiti ijoollee abbaa tokkoo ta'anii wal gudeedu, ijoollee abbaa tokkoo ta'anii immoo birrii laatanii wal ajjeesu. Nama obboleettii isaa salphisuttitu yuunitii uumta. Nama obboleessa isaa ajjeesu wajjin yuunitii uumta yookaan tokkummaa uumta. Namni isin wajjitti walitti siqxanii tokkummaa uumtan kun nama akkasiiti wanta ta'eef Gabrielii gooteetti hin siqin jedheen ture. Irra deebiidha. Achuma Abisalom lammaffaa Saamu'eel 13:28 immoo Abisalom baarri abbaa isaa irra taa'ee, namichi kun baay'ee hamaadha. Baarri abbaa isaa irra taa'ee abbaa isaatiin abbaa ala kana taa'een caama karkarfadhaa'edha. Namni immoo dhimma ilaalchifachuu yookaan murtoo fudhachuu gara mana abbaa isaa dhufa.
Abesaaloom yeroo sana baadiyyaa ka'ee eerattoodha. Mooticha Daawitiin bira gallee dhimma keenya laalchifanna gaafa jennu isaa namichi dhibaadha. Namichi sirrii miti. Nama baay'ee boossisee gadi baasaa jira. Ol hin galinaa. Bar tokko nuu mootiin an ta'a sirriittan sinii faradaa deebi'aadha. Ilaalaa. Baarri abbaa isaarra taa'e kana godha. Guyyaa tokko Yerusaalemiin dhaqee uummata Yerusaalemiin duula na filadhaa geggeessuudhaaf abbaa isaatiin maal jedha Abesaaloom ababbaa ennaan dhaqee wareega koo baasa. Biyya achi deemeen dhaqee wareega koo Waaqayyo narraa qabu baasa. Xalaa'aa naa kenni. Biyyicha dhaqee wareega koo ofirraa baasa ennaan abbaan ilma koo Waaqayyo si haa dursoodhee waraqaa beekamtii kenneefi erge. Abesaaloom garuu biyya dhaqu sana wareega baasuun qabu. Achi dhaqee waraqaa ol fuudhee biyya kana irratti mootii akkan ta'uuf mootiin bakka buusee na ergeera na filadhaa jedhe. Achi dhaqee filatee bu'atee waraana addaa fudhatee abbaa isaa ajjeesuu dhufe. Eenyu? Abesaaloom. Utuun abbaa isaa ajjeesuudhaaf kaatu fardi mukatti isa dirtee ajjeeste Abesaloomin. Egaan yeroo nama wajjin sooshaal laayifii uumuudhaaf kaatan nama obboleettii isaa qaanessu, nama obboleessa isaa ajjeesu, nama abbaa isaa ajjeesu, nama akkasii wajjin sooshaal laayifii akka uumuuf jettan dhiiras haa ta'u dhalaa riisarchii barbaachisiisa. Ituu kana riisarchii hin godhin namootatti waan sinnuuf namatti miidhamne teenya. Meesa kanatti hin darbaa. Namni kana fakkaata. Okay. Namni walii isaaf akkas eega ta'e kutaa lammaffaa namni uumaa isaaf immoo akkam ture. Namaaf iyyuu akkas haa ta'u. Uumaadhuma isaaf namni maali? Sheerra kana kan ilaalu. Ba'uu seera ba'uu boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irratti maal jedhaa? Waaqayyo kun eenyunni? Ani Waaqa sin beeku, sis hin beeku. Namni na dubbisu jira. Eenyu Waaqayyo kun? Ani Waaqa kee sin beeku, an sis hin beeku, saba kana gad hin dhiisu jecha Fara'oon. Namichi kun eega Waaqa hin beekne eenyutu isa uume? Gidduu kana jecha doktorii tokko namoonni baay'een ilaalaa jiru. Nama Waaqayyo hin uumne bishaanuma ta'e keessaa ol ba'eedha. Bishaanuma ta'e keessaa ol ba'e malee nama Waaqa hin uumne. Namichi minaalbaata bishaanii ba'uu danda'a. Anaan garuu Waaqayyotu uume. Ameen. Amma namoonni tokko tokko mee na dubbisi. Nama uumaa isaa hin ulfeessine, nama uumaa isaa hin sodaanne wajjin social life gaafa establish gootu yookaan create gootu uumtu hamma akka miidhamtu beekuu sirra jiraata. Na dubbisi. Mootichi immoo deebisee Waaqayyo inni ani sagalee isaa dhaga'ee namoota Israa'el gadhiisu kun eenyunni? Ani Waaqayyoon hin beeku, namoota Israa'el immoo gadi hin dhiisu jedhe. Amma nama kana yeroo ta'e ilaaltan waan Waaqayyo bakka kabuusee haaluma tokko fitu isinitti hin fakkaatu? Namni isin wajjin barachuufis wajjin jiraachuufis social life uumtan nama Waaqa isa uume ani hin beeku jedhee salphisaa jiraatu wajjin jiraattu. Yeroo baay'ee I think leenjii kana booddee baay'ee akkasii namni baay'een komentii naa godhaa jirtu. Ati torban 3-4 dura isa ture irratti paaster nama nu jibbisiifteedhaan an nama sin jibbisiisu miti nama sin barsiisaa jira. Nama isa jedhamu qubee kana sin barsiisaa jira. Dhugaa nama baay'ee miseejii naa godhe nama na jibbisiifteedhaan. Nama si jibbisiisuu sun ta'in beetteetti sinnaan hin cabdu. Sister burcuqqoo sinitti miidha mitiire? Asteerriin. Asteertu waaldaa madhaxxutti abaluu biratti hin cabee itti nama matti. Waldaa akkasiidhaan naanna cabsanii, waldaa akkasiidhaan naanna cabsanii ettennaa guyyaa tokko doktoriin tokko biirootti waame inuma cabdee lafa hundumaatti ennaan maqaa kee geeddaradhu onnaan siister burcuqqoodhati jedhe. Lafa hundumatti maal taate? Hin caccabde. Amma sin yeroo baay'ee achi dhaqee hin cabee
waa'ee namaa sirriitti beennaan wanti si cabsu tokko iyyuu hin jiru. Dhugaadha. Ani isa hin beeku, waaqa keessa hin beeku, gas hin dhiisu jedhe. Nama gaa. Nama uumaa isa uume salphisu. Anammoo na ulfeessa jettee yookaan na kaba jettee itti siqin. Kan si kabaju waaqa duwwaadha. Tani torban lama booddee tan dhufaa. Haadha manaa maammattee ciiftu iyyuu hin amanin jedha. Foon tokko miti. Maatos keetti kan caafame, uumama keetti kan caafame tokko ta'uudha. Garuu raajichi maal jedhe? Ishee mayyuu mistiratti muurraa of eeggadduudha. Maali? Nama. Namichatu waa namatti mee inni minna jalaa na duraa inni minni jedhe. Adaraa waaqa sodaadhu namatti inni min sittani maannaan ittimnaan namichi immoo dabarsee dhaqee hime. Maali aan ta'e inni min jedheen sitti hime miti ennaan maal ati kanatti baachuu dadhabdaan sii baadhaa jedheen. Atuu dandeessee hin baanne. Amma baay'een keenya kan namatti miidhamnee waaldaa dhiifnee manatti deebinee waa'ee namaatu hin beekin itti sinne. Museen yeroo saba geggeessu rakkoonsaa inni guddaan sabi Museen geggeesse baay'eensaa dubbachuu illee hin barbaadu jecha kan akkam silaroon akkamitti akkan dubbadhu taa'ee dizaayin godhu nan sodaadhan ture see kana. Sabi Museen geggeessu karaatti dhalatee, karaatti fuudhee, karaatti dhalche. ምንም ክብር የሌለ ህዝብ ማለት ነው። ሰባ ከራት ደለቴ ijoollee lafa mannaariyaa taasaa irraa ol fidee nagartan. Qalamee lafa gabaa jedhe Yesuus Kiristoos. Karaatti fuudhan, karaatti dhalchan, dhannan qabanne. Isumayyuu biyya abdiitti galuuf adeemu. Musee kan rakkise isa kana. Saba dhannan qabanne, saba karaa irratti dhalate. Akkamitti waaqa kabaja. Har'as waldaa keessa kan jiru, namoota gidduu kan jiru warra akkasiiti. Guyyaa tokko Waaqayyo karaatti dheeressinaan hin boo'an. Akka jedhe Waaqayyo amma biyya abdiitti hin galtu ennaan Gilgaalitti meedhanna qabadhaa. Isin karaatti dhalattan, karaatti guddattan, ulfinan beettan, kabaja namaan beettan. Mi'aal tokko dhanna qabadhaa. Museen saba karaatti dhalate kana waan oofuuf takka waaqa arrabsu, takka Musee arrabsu. Injiru waaqi kee waaqa maaliti kun? Mee hoo jiraate nutti dubbatu. Museen hin rakkate. Amma moo gaaratti ol baasee Waaqayyootti mul'adhoodha. Gaafa Waaqayyo balaqqeessa maal jedhu? Atumti durbadhu Musee haafu karaatti dhalatan. Har'as kan waldaadhaan taphatan, kan namaan taphatan, isinis kan wajjin sooshaal laayifii uumtan namoota akkasiiti. Nama uumama isaallee hin kabajne. Yesuus Kiristoos gaaf tokko gaafa dhiphatu waa'ee namaa akka jedhe Maatewos 8:20 na dubbisme. Aareetu wangoon mannee qabdi. Wangoon boolla qabdi, simbirri mannee qabdi. Ilmi namaa iddoo dhabee nama biraa jedhe. Waaqayyo akkas nuun hin jedhin. Dhaggeeffadhaa. Maatewos 8:20. Yesuus immoo waangonni boolla qabu, simbirroonnis mannee qabu, ilmi namaa garuu lafa mataasaa itti hirkifatu hin qabu jedheen. Harka ol naa fuudhaa. Ilmi namaa Yesuus sibiraa iddoo hin dhabin. Lakki amiin jedhaa fudhadhaa. Ilmi namaa Yesuus laphee kee keessaa iddoo hin dhabin. Hin gadde Yesuus. Ayi saba kana. Wangoon illee iddoo qabdi laphee isaa keessaa. Simbirri seexanaa illee iddoo qabdi laphee isaa keessaa. Ani iddoon dhabe. Simbiraan iddoo dhabe. Egaan kanatti wajjin sooshaal laayifii uumtu nama waaqaaf iddoon kennine siif immoo maal akka ta'etti yaadi.
namatti biraa jageessa na ilaalitti si galaayiraa wanti kun jedhee si galaayiraa dhime namni waaqaaf iddoon kennine jedhinme anaaf iddoo kenna jette dhibba namanii ni jedhin gaafa sareen sin ciniintu sodaa saree bartu amma cinii namtanitti isiniin galu waaqa isaan uume iddoo erga dhawwatanii wangeela Luqaas keessatti maalidha anaanis akka muka jiidhaa kan fannisanii isin warra akka muka gogaa isin hin dhiisanii jedhe anaan isa akka muka jiidhaa kan fannisan simmoo isin dhiisanii jedhe okay eega akkas ta'e akkamitti namatti sinnaa nammoo fira saafuun ta'u anaaf akkamii walii saafuun ta'u anaaf akkamii uumaa saafuun ta'u anaaf akkamii gaafa jettanii ofirratti amantan ofirratti faraddan akkaataa kamiin akka amma ammaatti namatti miidhamtan sana namicha komachaartu moo of komachaartu mee maayitan namicha komachaartu moo of komachaartu ayee abalu okay Yesuus Kiristoos gaafa gara biyya lafaa dhufu ajandaa tokkichi Yesuus Kiristoos qabatee dhufee ofii isaatii 0.001 waan qabatee dhufe hin qabu namaaf dhufe